daawwattoonni maal hojjetanii nama bakka lama dhabdee nu jettan ummanni Siiriyaa gaanoti Siiriyaatu hin jirru ufnaa yaa'u jirra beektaa rabbi jechuun isii haa milkeessu haqasiiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu uummata keenya kan addunyaa kana mara irratti argamtan salaamtaan teenyatan jaalatan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa geessu. Akkuma sentaniin viidiyoo kana subscribe like share godhuudhaan koomentii yaada qabdan nu gaafadhaadha. Har'a jechuun dubbiin nuti jajjabaatte dhugumatti waan isin jiru wallaalee viidiyoolee hin maru jedhetiin taa'u jira manuma keessa kanatti keessu jira jechuudha. Dadhabnee xiqqoo kan kaa'u jira guyyaa lama sadii akkas biizira ture beektaa. Duniyaan har'aan tan ilmaatu isin ilmaan keessa taa'adhaa bakka jiru naaf fideetteeti abdii bakka jiru naaf fideetteeti kutte ijoollee ibsaa fi muraadii fi akkasuma mucaa keenya nutis mana taa'u jirra har'aan tan ofirraa dadhabneeti alaamana sii kana eenyenne kunoo tattaa'u jirra jechuun mana keessa Seif wajjin jira abdii qophii wajjin jira isaanis salaamtaa isin gaafatanii waan isaan ofirraa xiqqishoo safaan kaachaa dadhabne jechuun guyyaa meeqa sababa baarii fi sababa abdii kanatti deemuu guddifnee beektaa. Kana koometii illee gijee nu barreessanii uummanni biyya alaarraa biyya keessaas garuu duniyaas hin beeku jechuun walumatti dhufnee akka obbolummaa wal barree malee waan biraatii miti. Sanumaafuu salaamtaa gaafadhu Seifuu keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jecha hordoftootaa fi daawwattoota artist Durrii Alii jira jirtu isin jecha haala Durriin YouTube irratti illee uummata akka illee viidiyoon waraabu jedhee ture. Kana dhabbii irraa ka'e egaa guyyaa sadiiti hin rabne gadillee hin teenye barbaachisaa irraa. Isaafuu biyya namaa kanatti rabbummaan qajeelchuudha malee wanni jedhamu hin jiru. Namni takka xiqqoo wal lolee wal dhabee gosa geesse hedduudha kan wal ajjeesu hedduudha kan wal miidhaa walirraa hin qabu. Nuti gosa namni Oromoo taanaan Oromoo keessa himatee gosa ifii godhaa tolchuusan illee du'aa inni godhaa jechuu barbaanna. Ashama harka fuune hordoftootaa fi daawwattoota Durrii Alii dhufnee jira irraas dachaanii jira wanni dachaaneef waan abdiiti waa'ee abdii irraallee laalaaf fuula Durrii kanallee akka jiru Durriin har'a guyyaa meeqa qaadiraa bulee waa'ee abdii sanaacha har'allee kun akkanatti mana keessa duniyaan dhiftee qotte har'a numaa barbaadedaa yaadata jettee obsitee dadhabdee fi maa gabbaatee qotte anaaf Durrii fi Seifuutu mana keessa jira jechuudha ijoollee biraa yaanonni ammas yoo nuti wajjin egaa ijoollummaa tanaa dhufanii nuti waan hojjetanii uummanni mataan qulfiidha. Saniifuu muraadishaa fi ibsaa fa'aa fudhattee shabaaboo ta'e ijoollee kalee fudhattee qottee jechuudha. Anaaf isaanii wajjin barbaadaa jettee saniifuu nuun mana keessa tattaa'u jiru kunoo. Wanni abdiituun waa hedduu takka mataa kana nama rakkiftee wallaahi isin ijaa. Takkanaa Durrii maal nu haadha. Uummata keenya laagaalleen gara nu galtee jirti. Dubbachuun dandeenyu jechuudha. Xiqqoo har'a wallaahi ija banaan firaa godhu jira jimaa afaanii qaba dhiifama. Wanni isin hin jiru kanuma gubbaan gammachuus dhagaatiin harkaatis jira jechuudha. Har'a maaliin dhufte Durrii yoo ta'anii abdii badee akkuma bahetti micciiris mana magaalaarraa fagaateeti mana bakka Durriin nan beeleen fagaadhaa jeeti fagaatee jiraa jira fagaatee mana kireeffatee jiraa jira ammaa kun olaal abdichi galchee har'a jennaan muraadii fi ibsaa fa'aa jirti. Durree taa'inaan jette dadhabdee jechuudha. Dadhabbii namni nama rabbee qabeeta akkasii qaaxiraallee fuularra nu jira haa ta'u garuu abdii bakka seenne seenetuma fuuna wanni isin hin jiru kanuma gubbaadhaan kalee baara ammoo bakka inni jirullee hin dheenne uummanni nuti itti lafaa kaanaan yeroo baay'ee jechuudha. Shororkaa guddifnaan akkasii baga gammadde makiinaa baar deebifnee jira. Ayni sibiilli duraa deebi'ee jira. Makiinaa ulaa dura deebite baaris ni deebi'a inshaallah. Asuma gubbaadhaan fatee baga gammadde siin jechuu fadheeti. Haadha ilmaanii tati hedduu takka nama mararta gizees gubbatti viidiyoo abbaa mana keessa garsanii kan maraatiin siif ilmaan keetis isin wallaahi warra lafa qabeessa jechuu kiyya. Kanuma gubbatti wanni isin dhaamu safuu lagatee jira.
akka safuun daganne uummata keenya nu qaanisina addunyaa kanarratti safuu guddoo nama lammii addunyaa kanarratti afaan keenya afaan oromoo jechuun afaan oromoo yoo wanni akkanaa babal'ate biitti rabshaa qabdu sadarkaa hin qabdu afaan oromoo addunyaa irratti tarii shanaffaa afaan tarii lammaffaa sadaffaa afuraffaa irra jiraate ilaa afaan oromoo duubatti deemsan irraa afaan keenyallee balleessu jirtan kan kaase micciirri gahe micciir kan yeroo guutuu daawwattoonni maal nuun jettanii uummata akka lama dadhabdee nuun jettan uummanni siiriyyaadha nuti siiriyyaatu hin jirru ufnaa yaa'u jirra beektaa rabbii jechuun isii haa milkeessu haqasiiti haqasiiti jaarsisiiti jaarsi jechuun gaa ni beektanii oromoon teenya beektaa mee maal nuun jettan uummata keenya nu komachuu dhiisaati du'aayii nu godha maaliif hojii keenya wallaa hanqaniin jechuu bakka dalagaa irraas maaliin godha kunoo guyyaa 3-4 akkana seenna kaa sababa harkanaa fi hojiillee itti dhibneef irraa kanaas dalagaa sababa abdii durumaa tanaa duraa miti laayis jeequmsa ajaa'ibaa keessaan jira asuma gubbaanis waan rafne bootes mataan kun hundi tabiraa keessa nu golee jira osoo waa'ee an bakka dalagaa aan bira dhaqee asirii fiidoo isin maxxansee manaabee wala abshir ni dabarti wanni dabalan jiru ummata keenya ni dabalan garuu kanaatti nulleen komatinaati nulleen komatina ummata san rabbii ol rabbeessaa godhu takkaffaa irratti tifeeku baatanis akka tifeessu nuti lammaffaa irratti ammaasii saba kan filannee itti gallanneeti alhamdulillahi rabbi jechuun oromummaa fi muslimummaan wanna jira alhamdulillahi rabbiin fadhiin isaatiin nu kanne ummanni waan akkanaa kana oofu jiranii arra jechuun sagaleen keenya hin jajjabaatu maaliif hin jajjabaanne nutis waan mana irruuf waan amnaaf karaarra hin ta'iniif yuumaraan nuti ammaa deemaa itti waan inni namaa tun jajjabaachuu sagaleen keenya jajjabaachuu hin dandeenye jechuudha. Dadhabbii raayikaa guyyaa sadii akka boqonnaan arganne akkani guyyaa laafi akka biraa kan bulaa jira kani akka dadhabbii rabbummaan haa beeku wanni kun horii nuti fiifuu dhageeffadha wallaahi billaahi osoo yaanu osoo akkas gaa nama gaafa caalee dheengatti torbaan kana hundaa'u uummata keenya du'aa nu godhaati yoo fedhanis as jalatti warri nu arrabsitanis warri jechuun ummata kana bira dhaabee jirtanii isin qeerroof qarreen nuun jettanis galatoomaati isinillee warri nu arrabsitanii umaatii miti obbolummaa oromummaa jechuun kanumaan nu godhe malee jaalannee olii gad fiiguutti hin jiru yeroo dheeraa ni gartanii sooshaal miidiyaa kanatti ol been an akka mataa kiyyaatti hin dubbadhu maaliif hin dubbanne badiin hin qabne balleessaan hin qabne namni isinirraa hin dubbatu anis namarraa hin dubbadhu waan ta'eef seera kiyya eeggadhee heera kiyya eeggadhee aadaa kiyya eeggadhee safuu kiyya eeggadhee itti deemuutti jira. Yeroo ammaa bara gooftaatii jiraattu bara gooftaatii jiraachuun kun namaaf amma namatti dabalameeti jechuun amma uummata kanatti gaa akka oromummaatiin jechuun akka quuqamaatiin uummata keenyatti dabalame yoon kana godhu barreessitanii isinis jechuun warri arrabsu jirtan isin warri waan akkana oofu ammallee argi hunda qaballeessa isaanuma kana isaan kanas rabbii faa beeysu uummata keenya du'aa nu godhaa jabaadhaati maaliif yoo kana isiniin jedhu amma asirra deebi'ee du'aa nu godhaa yooniin kana jedhu waan biraatii miti isaanis mana gallaa nutis mana gallee dalagaa keenyatti deebine akkaataa itti dalagannus isin garsiifne nuti saanaa kana dhiqaa haadheetiin akkana saanaa arabaa kana maxaama guyyatti namni 17 12 ol seenu kana dalagadhaa achi kiyya arbooshiinsa dalagannee urgaana shaffaataan jechuun ta'aa jiru lillee waa takkan taane ni gartan gaa akkumatti jiru isiniin garsachuu kiyyaafin jee akka hojii rabbiizii waan biraatiin miti seefuu dhaamsa qabduuf hordoftoota keenya asumaan himeef. Inshaallah wanni nuti dhaamsi nuti qabnullee inshaallah numa turallee malee haqni mucaa kanaadhaallee numa ba'a. Dhugaa ni argama. Gaafa argame micciir kun siiriin karabbii caalu hin jiru. Siiriin ilma namaadhaa yeroodhaaf malee sirtaan mataa sirtaa badan. Garuu darabbiyoonni jaalan jiru. Guyyuma qabame waan jechuu waan akka gochuu teenyu rabbuma beeka. Inshaallah kan jiraan harkuma keenya rabbiin haa buusu jenna. Harkuma keenya rabbiin haa buusu. Daawwattoonni illee jidduutti cinqamanii yaadanii cinqamanii nu wajjin illee dhamaan daawwattoonni. Isinillee ni gammaddanii inshaallah galatoomaa guyyaa takka gammachuu rabbi nu dhageessisaa waliin gammannaa inshaallah du'aa nu godha isin jenna. Akkanaati nu faana dura inshaallah rabbi. Akkas gaa
hordoftoota keenya isinis jechuun ni fanne waan irra irru keessaanis baariifis abdiifis du'aa godhu jirtanii 199 du'aa jirtanii jechuun hammeenya kana namni dubbatas hin jiru garuu wanti takka lama jechisiiftii wanni jettanis jettanii jechuun rakkoo hin qabusanii namni warra laalu hin jiru jechuun namni waa beeku warra laalu sanumaafuu uummata keenyaaf du'aa godhanis abdii ilaa jechuun arra dadhabbii dawwaqii kanaan loon bise malee hafnee mana galleetii miti arallee manuma duniyaa jirra kun hin deemne akkas uummata keenya dhufaana tura uummanni abdii adda addaa qaba qarta kaansirii hidhatee nuti maallaqa sheekaa abdatan nuti garuu sheeka irraa abdannus khayra harkannus khagaafannus Sheenii keenya rabbi bahu. sheenii keenya rabbii tokkicha guddaadha isatti ammannee taa'u jirra akkasii uummanni keenya warri durri maa telefoona kaaminaan jettanii telefoonni kiyya dhugumatti hin dawwalu kadawwalus keessa agarsiisa jechuudha akkasii natti muuftanaa warra keessaan naa dawwalee jechuun walqunnamnuu dadhabneesi akkanatti muufanne hedduu niin beekaa habiibi kiyya niin dhufaatiisi